sagade na inni ofiisaayyuu Waaqayyo isa uumeef sagadaaf jechuudha. Waaqayyo isa uume Waaqayyo koo jedhee kadhataan jechuudha. Wangeela keessatti Yohaannis Wangeel keessatti boqonnaa 27 lakkoofsa 20 lakkoofsa 17 irratti Waaqayyo koof Waaqayyo keessanii kanaaf Waaqayyo koo gaafa jedhu Yesuus Yohaannis meeqatti? 20:17 irratti Waaqayyo koo gaafa jedhu inni Waaqayyo qabaa jechuudha. Of biraa qabdaa Wangeel? Eeyyee 20:17 sa? Baafadhuti dubbisi. Inni dhugaa akka ati amma itti kana. Hin jedha baafadhu dubbisi. Sirriitti jedha. Yalla, Abdalla ruru. Ayyee. Hin jedhu. An kanin argee nu asirraa agartee? Mee viidiyoo baataa si guddisu? Viidiyoo tiktaak kanaan nan baafne baraan gaddumaan banadhe tiktaakii. Akka 20:17 irraati ka biraa baaste ammallee wangeela banuun sitti ulfaatana fakkaata ganaadha. Rakkoon qabu. Wangeelaan kakuu wangeela gakuu moofaati fi haaraalee harkaan qaba injiru irra injiru kana ta'e. Qabaachuun maal qabaatta garuu bakka isaa banuun sitti ulfaata malee. Siibanii si agarsiisu. Laal 20:17 naan jettee mi baneera bar. Mee bani agarsiisu mee nama meeqa qabda akkam sin baafna viidiyoo. Reeftu koo qabdan qabdu. Ayyee. Maal jedhamee ati dubbisiree achirraa ana sararaan ilaala. Banee si agarsiisu moo akkasumatti dubbisu? Ayyee nagarsiisa rakkoon qabu. Ayyee qoy viidiyootti sii qaba. Warri iji keessan moo iddoo tokko dhaabbanni mana keessa olii gadi lallaalidhaa kaameeraa yeroo tokko tokko nu utaala. Ayyee. Yohaannis 20 argite Yohaannis 20:17. Nargitaame? Yesus immoo jedha. Yesus immoo ana hin qabeen ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane gara obboloota koo dhaqee ani gara abbaa kootii fi gara abbaa keessanii gara Waaqayyo kootii fi Waaqayyo keessanitti ol nan baa jedhi isaanitti anaaf himii jedhe. Argite? Argee jira. Kanaaf Yesuus Kiristoos Waaqayyo qaba. Erga inni Abdallah Abuudi. Okay. Yesuus Kiristoos Waaqayyo akka qabu argine mee? Yesuus Kiristoos fi Waaqayyo wal keessa bakka wal keessa jira. Qosa wal keessa jiru wal kee baafna al tokko. Isa osoo hin taane amma nama ta'uusaa fi Waaqayyo qabaachuusaa haa barru rakkoon hin jiru tole jalqaba. Abdallah. When Abdallah. Please can you give me pencil? Can you give me pencil? There pencil. Yes. Okay. Amma Yesuus Kiristoos akka Waaqayyo qaba argite miti Yesuus. Eeyyee. Okay. Akka inni immoo nama ta'e si agarsiisu go Abdallah. Akka nama ta'e si agarsiisu. Yohaannis dabaree keessa malee carraan hin kennamu hojii hojjetan dhiifama booddee koottaa. Amma nama tokko qabannee jira sana xumurree gara keessan dhufna. Argaata Yohaannis 8:40 maal jedhe Yesuus ani dhugicha isan Waaqayyo irraa dhagahee isinitti himeera. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu. Abrahaam akka kana hin hojjenne jedhe. Galee qoonaan deebisiin cufadhuti obboleessoo. Warri wanne jettanii please miyuuti godhadhaa yoo na buusettan isin buusaanu hin jeeqina please. Tole argitee jirtaa Yesuus?
Ana nama akkasiin ajjeesuu barbaadanii jedhe. Sama garuu nama wanti ta'uu akka isaa kanaa dubbatee namichi kiristaana tole. miti gar muslima ta'e Ayyee. kiristaana jechaa jira. Ammoo Wallah akkasii miti. Ati akkas hin jedhin kaa'oo tun ta'uu Sobeyaa saabonni. Eessatti na mucaan beektu? kiristaana ta'e raasiniin jechaadha. Islaamummaa keessa qoosaan akkasii hin jiru. Kiristaana ta'e rennaan islaamummaa keessaa iyyuu ba'a. Ofii isaa iyyuu. Otoo inni ta'uu baate iyyuu Laatu ustaas Faraan dhaggeeffadhaan tokko please. Mee cal jedhaa. Qeessaa jirtan malee ulfeessaa hin jirtan. Lakki inni muslima deemi viidiyoo isaa keessa seen ilaali guutuun isaa viidiyoon isaa kan muslimaati. Yoo Nuun- akkana hojjettan kijiba keessa. Ani kiristaana ta'e nuun jechaadha kaasuun dhimma isaati maal na dhibe. Dhaggeeffadhu Hanna dhaggeeffadhu. Seeni Ayyee. viidiyoo isaa ilaali. Yoo ni sobatee Anna. dhiisaa ka. Maqaa kiristaanatiin hin nagaduun tole. Ela kuno yoon sobatee gadi isinii buusa Yeroo akka isin gammaddaniif. baay'ee nu garuu akkana isin seeni Kuno. amannaa turre garuu iyyuu. Isinii buusa abboo haana liyyiin kaa. Si afur shan nama shaadaa qabatu argee jirraadha. Abboo jala taa'e gaa kalaas kabaja keetiif hin gadi isa buuseti naa buusi jennaaniin. Atiin soba jennaan kabaja keetti gadi buuse ganaa warree biraan odeessin tole. Kabajan sinii qabuufanii inni kijiba jennaan isa gadi buuse isinii namanii. Ana takke viidiyoo isa jala deemee ilaalama waan inni abbaan fedhe dhufee asitti mukatti namani nam mukatti amani kalaas ittiin haasa'an. Nanni boonaan. Kan ofii of kijibe isaaf rabbii isaatu wal beekaan hin beeku as keessaa beekee viidiyoo isa jala seenee wanti ilaalu hin jiru. Hin soba moo isin jettanii boonyaan immoo isinii buusee deebitanii immoo waan biraa hin haasa'ina. Kabajaan isinii buusee khalaas. San booddee na biraatti darba. Tole wal kabajuun bareedaadha. Naa buusettanii isinii buuse. Eedaan akkasii isinii nu goomsa ture minaamin nu goomsiinaati waan macaafara jiru qofa fudhadhaa. Muslimaati. Ta'uu danda'a khalaas buuseen jira ganni soba jettanii ani isinii buusee jira kuno dhiise. Taayaa baratu. Muslimas ta'e kiristaanas ta'e dhimma isaa nuun galchu nuun. Aca barbaariin akkasiis nuun fayyadu nuun. Si jammira aca barbaariin akkasii ana farhaaniin isin fayyadu yoo isin bira tees isin hin fayyadu. Kana sirriitti jala muraa bara. Ani maqaa kan Yesuus. Amma eenyu waliin dubbadhaa obsi namni si dura seenee jira. Al tokko na dubbisiime. Namni si dura seenee jira sin dubbisu. Al tokko bicha na dubbisi. Iddoo jalqaba Yohaannis. Nama si dura jira cufadhu maayikii kee please. Ati maal taanaan si dubbisa warra kaan dhiise? Ayi jechoota garaagaraa Tasuu jirtaa? xiqqaa dubbistu. Gadi Bakka- siqii bakka dubbisi isaa malee. qaba- Amma bakka digdamii isaa- tokko dubbisime. Bakka isaa qabadhuti booddee haasofta. Bakka isaa qabadhu taa'e. Gaaffii booddee irra na gaafadhu waan qabdu. Tasuu Agalatti jirtaa? masaafa iddoo tokko bichaa fudhattee hin deemin kaa nama dorgomsiisuudhaaf yoo ta'e malee lama fakkeenyaaf sitta Lammi hima. akkan Amma jedhe digdamii lammi. tokko dubbisi. Amma digdamii tokko. Lammi na dhagaartaa lammi akkan jedhe. Yeroo taraan kee Dhagaa- ga'e banitiyyuu doo sila jirte sanaa dubbisee mirga qabda iddoo barbaade dubbisiisu. Amma garuu hin jeeqinatti booddee irra dhuftee warra jalqaba dhufe as tanaaggada. Manni kiyya dabareedhaan nama jalqaba dhufe as tanaagganna namni yoo cal jedhe immoo itti deebinaa jechuudha. Tasfu jirtaa? Tasfu? Ol gargaara illee biraazar. Mee piliis al tokko cufadha irraa rabbi. Jiraata jirtaa? Jiraata? Okay, hin jiru. Heaven jirtaa? Warra dura galee qofa gaaffii qabaattanis gaafatama barbaaddanis banadhaa maayii keessan hin sodaatin ati. Ani jira eevan jira Akkam nagaa keedha? nagaadha akkam Nagaadha. Heaven jechuun gannata? jannata Musliima moo kiristaanaatisa? musliiman ture garuu bayera keessa Nagaadha ka? nagaadha galata rabbi gaafiin qabaan qoy gaafii koon fixa dura ishee namni tokko Isheetu banate eenyutu nu jeeqaa nama gidduutti banate gannaa buusaa khalaas. Nam tokko dinaasoon barbaachisu nama waggaa tokko naasa taa'antiin si dura eenyu kan dubbataaraan argaa hin jiru wallaahi gadi buusaa nama jeequ. Gadi buusaan fedhuuni. Gaaffii qaba silannaa si waamnu eenyutu dubbadhaa namaa diddan. Amma cufadhaa taati ishee faanaa xumuru ishee booddeetti deebitu sin. Hayye heaven muslima turte? musliiman ture ammas hin xammaqamne garuu immoo yesus kiristoos gooftaa koo godhee qabadheera lapheedhaan amaneera onneedhaan Eewwaa. Waggaa meeqa turte islaamummaa kee? waggaa 28 Islaamummaa keessa? Oh, maashaallah. Waggaa 28 keessatti rabbiin kamiin gabbaraa turte? Wallahi hin barre. Maalan beekame hadha yoo beektan nutti maatii nu deebisame.
Okay, cal jettee kee turte? Cal jedheen keessa ture. Ergan keessa ture ka'eeniyyuu akka nama dammaqu naan dammaqee of ilaalu dubbichi waan Okay. ta'u miti. Waa Kan qaraateetta? keessaa bahee gaafiin qaba gaafii naa deebistu Waa gaafata. qaraatee turte ishee? Gaafiin qaba. Ishee quraana Qareen qaraatee? turees. Qoyka. Quraana tartiiba salaataa tartiiba islaam dhaggeeffadhu. Na jala namni tokko akkan dubbanne ishee gaafii gaafadheen ba'an asirra ta'e iyyuu numme. Illaa Warra gaayi tasfuu gaafattu gaafatta. gaafii koo Tasfuu? gaafatadheen ba'an. Adiraa obsaa warri kaan. Hayyee. Tartiibni islaamaa shani miti arkaan al-islaam. Ishee. Arkaan al-islaamii arkaan al-imaanii tartiiba salaataa beeynaanii nu islaama giddeetaa miti. Quraana affazuuni giddeetaa giddaajii wayii nurra hin jiru. Hin beektaa Quraana ree booda isaanii? amma ammaattis qareera. Quraana booda amma juuzii tokko qareera. Ikkoo hin beektaanii ree isaan arkaana islaamiin hin beektaa? Beeka. Isti tokko keessanaa jedhi isa jalqabaa? Lakki hunduma sii jedha. Hayi jechuun isa tokkoo jedhiti hiika isaa natti himta dheen hiika isaa natti hima. Al-awwalu shahaadatu Allah ilaaha illallah. Iqaama salaat. Ishee. Itaawu Shahaadu zakaa. an laa ilaaha illallaadha? Waajjul beeyti ministaxaa alayhi sabila. Dhaggeeffadhu kan marrattan gaafii qabaan. Kana qofa miti qaama abbuleetti irra dabarte. Sirreessi Maalan gaa? irra darba? Sirreessi gaa? Harkaan Awwalli islaamaa shahaadaa. shanan jettee? Shan. Shan isa jalqabaa dhime sirreeffadhu. Awwalli isaa shahaadaadha. Jedhi kaa shahaadaa maal? Shahaadaa jechuun maal? Shahaadatu Allah ilaaha illallah ashhadu anna Muhammadan Rasulallah Muhammadan Rasulallah hin dhiisee kanaafi Maal jechuun isaa maali? Tole maal jechuudha hiikni isaare? hiika isaa dhiisiiti hangaafichaan si gaafadhu naa deebisi hiika isaa hundumayyuu sitti nima yoo barbaadde. Natti mi kaasan siin jee natti mi jedheen hiikkoon? Awwalli shaadaa Muhammaditti bahu rabbiin tokkoonfatanii shaadaa immoo Muhammad Rasulallah jedhanii itti amanuudha. Ikkoo rabbiin tokkoonfatanii jechuun maali? Sirriidha Rabbiin tokkoonfatanii rabbiin tokkoonfatanii jechuun rabbiin maali? tokkoonfatanii rabbiin tokkoonfachuu jechuudha qamaan afaan Oromooti miti moo kun? Okay, rabbi tokkicha malee hin jiru jechuudha jechuu keeti isa malee dhagaa haqaan gabbaramu hin jiru jechuudha. Hayyee. Rabbiin tokkoonfatanii Muhammad Rasulallah immoo Rasula Rabbiiti jedhanii amanuudha. Hayyee. Kan lammaffaa? Shaadaan jechuudha shaada. Ishee. Harkaan ni maanaa? Akkasiin. Akkasuma sirriidha. Harkaan ni maanaa? Kanan fixa walii gadi nan jeeqinii kanan fixa. Deebii kana naa deebiftee namni siifan qaraa ammaatti qareera sii jedhaara quraana. Ishee. Itti fufi. Namatti hiitanii nama gadi hin darbatinaa. Ishee Namus hin darbatu abshir giftii koo namus hin darbatu ata darba qabaannaan namus hin darbatu. Nuyyuu simbira turreerra silaa. Heaven. Kanaafuu naanii na dhaggeeffadhu waggaa tokko naa sa'uutiyan. Ishee heaven ila akka gootu wal kabajaasuuf na wayyaan isi kadhadheessi fide wal gaafachuu dhufnee mee? Kanaafuu natti hin baay'isin jechuu kooti gaafii. naa xiqqeessii baay'inatti hin baay'isiin jedhi malee kabajaan haasofte si wayyi namni si buusu tokko hin jiru tole kabajaan haasofnu abshir hayyee Ishee abbaa koshee. itti fufi hayyee. Amma tartiibni islaamaa jechuun Ijoolleen komantii akkan cufu nan godhiina. Please nagaa qofa barreessaa istikfaara barreessaa. Waa'ee kee miti anatu barbaadeeti waan biraadha. Yoo barbaadde istikfaara barreessaa yoo barbaadde waan biraa barreessaa. Please. Waa'ee keetiif miti ani akkasumatti jedhe komantii akka jimjanii waan hin taane barreessine hojii isaanii harka sa'aatii isaanii waan hin taane akka hin fidneefi malee intiriif miti ajirii akka waan itti argatan barreessan jedheen hayyeetti fufi. Yoo kana immoo wanti jettan taap godhaa asirraa nu darbata nama koo tokko wayii jira komantii barreessuudha taap godhaati 100 hin guunne isa kheyrii isinii qabu. Hayyeetti fufi haadha. Tartiibni islaamaa hoo shanii? Al tokko dhiifama. Rakkoon qabu. Dhiifama ishee nagaama heeban. Rakkoon qabu abbaa koo. Ishee itti fufii giftaayyee.
أركان الإيمان أركان الإسلام شني ترتيب إسلامات يمتيكن لكن ترتيب إسلام متحركان هذا مملي أركان الإسلام ترتيب إسلامات جوني بناء أساسي جون أتوبا إسلاما utubaa islaamaati malee utubaa islaamaa yoo ta'e islaamni kan irratti ijaarame miti. Islaamni kan irratti ijaarame nabiyyoonni warri duraa amma nabi Yuusuf, nabi Yaaqoob, nabi Ibraahim, nabi Nuux, nabi Yaahiyaan, nabi Isaan, nabi Muusaan tartiiba kana qaban hoo isin eessaa fiddanii nu barsiisaa turtan? Ergi islaama jettanii jechuukooti. Gaafiin kan koo kuni isa isin islaama jettanii irratti sobdaniidhaaf ani isin gaafadhe. Dubbichi soba waan ta'eef yennaani waa tokko irra dibuun qabu waa tokko waan amma chaachaamuun qabu dubbii sobaati. Maaliif ergi binaayaa islaamaa ta'e jechuudha ergi agaarta dhagaan jiru. Agaan jirtu taanaan bara dhugaa gurra kee arraba dhiisi waan barbaade gaafadhu sin jennaan. Hin sobdanii maaloo jettanii amma reef dhagaama sagalee kee tureef dhagaama. Otoo dhaga'uu baattee maaf achi akkasitti nagaan si gaafadhu jedhati hin sobdanii maal jettanii maal si gashe gaaffiin qabaa gaaffii kun adeemsaatti gaaffii kee dhiyeessu arraba dhiisi. Baraati yoo jahannama galte nu waan tokko nu galchu feetu bu'uu dandeessa garuu arraba nu arrabsiin kabajaan si galchine kabajaan nu gaafadhu gadi bu'u khalaas waasiin jennee. Sagalee keetu hin jiru eenyu nu gaafadhu sagaleen kee hin jiru ture reef deebi'a maam nama arrabsitu. Maanu arrabsita sagaleen koo dhabame iyyuu ati soba keessan kijiba keessan jechuu dhiisiti kunkunoo hin jiru nabiyyoota duraa keessatti har'a isaa fiddanii kana nu barsiistan isaa fiddanii kana jettanii gaafadhu malee soba keessanii maaloo keessa waan jedhamu dhiisi. Kana jechuun bar amantii koo arrabsaarta ana farhaanii miti kan arrabsaartu. Wallaahi hin arrabsu har'a miti boruu hin arrabsu ani. Hin arrabsu uummata keessaa dhaggeeffadhu obboleetti akka waan namni si arrabsee mana si arrete wayitti adda arrabsaarta. Lakki wallaahi nama arrabsu nama raadhamu. Uummata keessaa qabaanii nama arrabsu yoo eenyu nuti eenyu nu arrabsu yoo maal nuti gaafiin gaafiidha dhugaan immoo dhugaadha. Amma keessaa baatee akka gootu yoo keessaa baatee taate elaa gaaffiin koo kana deebiin keessan maalii jedhitiin gaafadhu si deebifna yoo nama dhuguu barbaadu dhugaa barbaadu taate. Yoo kana achi nama arraba barbaadu taate immoo rakkoon tokko jiru arraba. Lakki boo rabbeedhaati an nama tokko arrabsu arraba sin barbaadu dhagaa sin barbaadu. Ayyoo abuumaasaa siin dhuftanii. Si deebisnu? Assalamu alaikum. Naa deebisa. Ayyee ilaame islaamni erga jalqabarraa kaasee nabiyoota durii irraa hin jira ka jettan taataniiti maaliif islaamummaan harkaana shan yookiin immoo hundeen isaatii beezikii yookiin rogni isaadha shani jechaa jirtani waan kun immoo jalqabarratti hin jiru kana eessaa fiddanii jettemi. Eeyyoo. Tole islaamni bakka lamatti akka qoodamu dhageessiyaati islaama jechuun amma islaamaa kee turte. Hin dhageenya. Kanaafuu dhaggeeffadhu barumsatu siyafa waan ta'eef. Islaamummaan lamatu jira. Islaamummaa lama gaafa siin jennu bakka lamatti qoodama. Islaamummaan kaunii fi shar'ii jedhama. Kaunii jechuun islaamummaa irratti uumamtuu fi islaamummaa kan shar'iitu jira. Shar'ii jechuun kan seeraa erga seera guuttattee booddee jechuudha. Kaunii kana namni kamuu nabiyyiin kamuu irratti kan dhalatu namni kamuu kan irratti dhalatudha kaunii jechuun. Kaunii jechuun uumamumaan namni kamuu kaunii jechuun uumama jechuudha. Uumamaan namni kamuu kan irratti dhalatu islaama jedhama. Sun islaama jechuun rabbii ajajamuu jechuudha waan ta'eef namni yeroo dhalateedha jedhu rabbumaaf ajajama waan taateef islaamummaa irra dhalataa jedhama. Shar'ii jechuun fakkeenyaaf ati obboleetti akka islaamaa kee turtetti nam tokko waggaa 15 yookiin dargaggummaadha yoo hin geenye hin sagadaa irratti dirqama. Akka qe'ee keenyaatti irratti dirqama. Waggaa 7 qabeensi ramadaana soomuu jalqaben dura irratti qiddeedha nu biratti jechuudha akka qe'ee keenyaatti akka keessanitti miti. Wanti si balleesse iyyuu waan qe'ee keessan keessaati dhaggeeffadhu. Waa'ee qe'ee keessan haasofneen waa'ee qe'ee keessoo hin taane waa'ee seera islaamaa si gaafataa jira. Utuun qe'een keemmaa sirriitii raatiiti asiin hin jirtu ture. Garuu akka islaamaa si gaafatu jira. Akka islaamaatti namni tokko waggaa 15 osoo hin guunne soomnii fi salaan irratti dirqama ta'a yookaan umurii dargaggummaa yoo hin geenye. An kanan beekun jedhee ani nu waggaa 7-8 salaatas ramadaanas jalqabneerraa hin beeknu nu kanarraa. Okay, ishee tole. Inni waggaa 7 jedhanii waggaa 7 irratti ijoollee keessan salaata barsiisaa jedhan.
Gaafa waggaa kudhan geesse irratti rukutaayyuu jedhan. Maaliif jennaan gaafa torbaa suuta akka isheen sagada barataa deemtu gaafa kudhanii dirqama irratti gochaadha mana keessaa rabbirraa Achi keessatti guddanne. Jimjana dhaggeeffadhu qaba. Rabbirraa osoo hin taane asinumti akka jarri baranii fi jalqaba waggaa torbatti maal godhaa barsiisa. Waggaa kudhanitti immoo itti ori'aa. Maaliif jennaan gaafa 15 guuttee yookiin dargaggummaa geesse salaata ofii bartee akka isheen salaattuuf kun ajajama. Nam tokko garuu waggaa 15 osoo guuttee yookiin dargaggummaadhaaf osoo hin gahin salaan irratti dirqama tokko jedhe. Soomni zim jedhanii ijoollee waggaa torbatti akkasumatti barsiisaadha waggaa kudhanitti akkasii barsiisaa deemuudhaaf malee dirqama miti. Ittiin gaafatamu. Amma yoom ga'u dargaggummaa ga'u. Lama. Si galee? Sadaffaa. Ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasuulallah. Amma namni waggaa 15 gahutti takka amma dargaggummaa gahutti namni sun irratti wanjalan fudhatu. Waggaa 15 hin geenye taanaan otoo inni dhaqee Yesuus geetaadha mukni waaqadha otoo waan barbaade jedhee irratti hin gaafatamu. Sababiin isaas waggaa 15 hin geenye hiika isaa fi maal akka ta'e waan hin barreef jechuudha irratti dirqama waan hin taaneef ittiin gaafatamu. Lama naa jedhe. Kabira. Hajji illee nati jechaa jirtu hajjiinis muslima taate illee yoo qarshii qabaatte fayyaa qabaatte yoo karaa nagaate malee irratti dirqama hin ta'u. Soomnis akkuma kana umrii siin jedheera. Kanaafuuti islaamummaan inni ati nuti amma rukniidha jennu shar'i jedhama seera islaamaati inni. Seera islaamaati. Islaamummaan kana of keessatti qabataa jechaa jirra malee islaamummaan jara kana malee hin dhaabbatu jechuudha miti. Yoo kun hin jiraanne namni musliman jedhamu jechuudha miti. Nam tokko fakkeenyaaf ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah jedhe. Salaanni dirqama ta'uusaa hin beeka. Garuu namni sun immoo salaatuu irratti kaslaana yookaan immoo kaslaan afaan Oromootti maali? Yaani kaslaanni maali? Ka'ee salaatu nashaatan qabu kaslaana yoo ta'e namni sun muslimadha garuu waan kaslaana ta'eef garuu itti gaafatama malee. Maaliif jennaan sababa otoo umriin isaa danda'ee jiru otoo salaataa ga'ee jiruuti salaatu waan dideef garuu itti gaafatama garuu musliman jedhamu. Yoo garuu maal jedhe rabbiin lakki islaamummaan irratti dirqaman goone yoo jedhe garuu yeroo sana islaamummaa keessaa ba'a malee. So islaamummaan arkaana yookiin beezikii ruknii shanan kana qabdi jechuun isa malee dhaabbachuu hin danda'u jechuudha miti. Islaamni amantaa uumamaan rabbi sii kennu garuu namni islaama keessa jiru jara kana shananiin islaamummaan isaa isaaf guuta. Tokko inni jalqaba kan duraa guutuu miti jechuudha. Qoy naa cumursiisi ka. Inni jalqaba sirbaayyuu ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah silumaayyuu nama jedhedha inni. Tole? Iqaami salaanni akkuma siin jedheyyuu gaafa umriin isaa ga'edha. Shar'iidha seera islaamaatidha. Seera kun seera rabbiin sirratti danaggage seera rabbiin si baasedha. Malee soomannis akkasuma. Kanaafuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maal jedhan nabiyyoonni burqaan isaanii tokko haati isaanii gargari jedhan. Kana jechuun maali? Rabbiin jarri irraa ergaman tokko shari'aan isaanii immoo gargariidhaan seerri ittiin bulmaata isaanii gargari. Kana jechuun warra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergame kana irratti seerri nuuf kenname warra duraarraa adda.